If they want, they give us, if they sympathize on that, a lot of young people in the last 5 months, around 250 young people whom they are putting and they killed, and then they didn't get justice. Still, the United States government is saying the Ethiopian government is democratically elected. The government will say, I am 100% win the parliament. Within 3 months, the country is 3/4 in a chaos. Among 7 million Ethiopians, the Oromos could be like 40, 50 but still, the world never know about it. They never hear about it. If you mention Ethiopia, you know only 100%. That's what you know. But they are the minority. The thing is, they have a power in Ethiopia. They are 60% million. Buufatan deebisanii uummata Oromoo ajjeestee jechuudha wayyaanee. Har'aan kana wayyaanee kan ajjeesise Ameerikaadha. Ameerikaattu isaaniif meeshaa kennaa meeshaa Ameerikaatiin ajjeesaa jiranii. All the world. Har'aan kana wayyaanee we are a citizen of this uleedhaa fi dhakaachaa gaballaan biyya teenya irraa ni haasa. Ask them, beg them to hear our cry. Oromoo sakkaataa. Oromoon amantiin addaan hin baatu. Amantiin Oromoo guddaan addaan hin baatu. Thank you. Oromoon takka. Biyya teenya irra ni duuna. Biyya teenya ni falman. Oromiyaan ni bilisoomti. Wayyaanee biyyoon kun guddinatti guyyaa maaliif wayyaanee Tigreetiin haatee uumamtee isaan dhibuudhaa ta'a. Tigree taanee maaliif uumamne guyyaa jalqabaa? Dhiigni ilmaan Oromoodhaa akkana jigee barattoonni Oromoodhaa ulfin baatii torbaa daa'ima wajjin ajjeefamtee har'aa duratti jechuudha waan dhufuu ta'u arguutti. Wallaahi garaan nu gubatee waggaa uffata kaannee kararra deemnu nagauma fakkaanna garuu garaan keenya keessuma daa'ima. Garaan keenya keessuma daa'ima. Biyya alaa jiraannee takkaa gammadeen beeku. Takkaa gammadeen beeku. Takkaa gammadeen beeku.